تمر عشية جايبة خنا قبة جلا بشان كذا زمان خنا ربي نسيباسه تمر خيسة بروتين وانا دا جراتشتي سيني عشيسه فيتنا نسي يكونوا سنجرو أبتين موسي خنا كره تدا يوم خنا لفت خيس إنديك على الدين تجري يهودوني لرت عرب سنين ولي قال له أكنا يسي مدة تجركين قبايا سكيسة أكا وانجيلاتي ترجان يسي كان الراقول كل يسي إلى رنجرو بر دائما كقرآن الدين كي معجزة رئيسا دبته قرته قرب شرب بيتو إرجماتو كتابنا كأن مفتو قرته كان دبته أتين دبتين جرينا من ربي سبحانه وتعالى 3 أيام إلا رم قرته إشارة ماله مرات تولا جرينا قافة دائما ربي ترينينغي ودي إرجما ملايكة إن دبته سي ناس كل يسا جرينا بر قرته أتين مچو مكه كانت أكيد جرينا كدويدا كه أوكو أسكت تبادة تيرتوان أكثر ما جتي مال أسويته مچ مال دبت فيجان كم دائما دبسون جتي يسوع هاسايفا هكذا نقوم سني قبايا يروسني دين كيران الرجاء بس أكا وانجيلات إلى الرمال ثم مريم كل ليس نجر أكنت ربي سبحانه وتعالى بكفده بكاتيان نسيتم سيد ربي سبحانه وتعالى كرر أتبافتهم دندين ومكروا مكرا والله خير الماكرين ولي قال لي ربي ناجاته كيسة تانان أتسماف قرتي تأجتشو كناف أكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فولي كلمة تقدسه نبرسج دولة أكيد دولن قرتي أبصاي كتك أبصاون نجدة كت نجدن نبرتي أدى قرتي تكوفي قدوس كت فورن نبرسي سيسال لنا بنتوجه إنيو لالت إنيو فورا يسنجده إيراس إنيو هرمي يسوس ما يسات يتفوري سنجده تكفوري للفورين فور ما هو فورا يسات دبرتي نو يسات يروم سنجده عمريتا ميتيرومتا ما دبرتي يسوس كم لالت دايس سنجده تناكم لالت دافلت دايس سنجده جرا زيرو بادو injiru mal garte mal gotame dubarti ta kerumte bat dubarti umri wal dabdi metan akam nabi muhammad bar yahuda rais fude jira yahuda rais ada manakaba afrika rais ada manakaba araba rais ada manakaba asia rais le kabada muhammad kana jechun amantin isa garte sablamot ad-dunya undati baratot isa la khar rais garte salman farisi suhaib rumi bilal abashi hamza quraishi kanne kabajecho jesus kristos amantiin isaati fi gandinni ti ergame ganda tokko ta'u safara tokko mandara ta biyya takka ta'uun barattoonni isaa 12 Yihuudaat of baratak Afrikaan keessa jirtu sabni biraa keessa jiru gurraachi takka keessa jiru yellam takkaan isi kun amantii balbala takkatti nabi Isa alayhi salam ergamu argisiif takkaan hin jirtu mee takkuma ka arabarra barata isaa arabaa tokko fida Afrikaa tokko fidame ka Awurooppaa tokko fida hin jiru ورسولا إلى بني إسرائيل أنا كان إرجمه ما تيوس قرشان أكيد دم يفريتيس ورا أكولو تابدن كرا إراغورن مانا إسرائيل دوا بيتشا أولي جرا إسن أفان كونو إسن إنجلو أفان بيتني يا جرا إذا أباجا إسن كراشنا وانجيل إسن تيمنا نودي ليبر تاريخ مانا مي تاريخ كودو سامبا إن شاء الله تاريخ كونا كان سيفاتو Agak sifat تاريخ Umat tanya tadi masya Allah. إذا ما يروح أفورا تو يروح غريب كرنا ماندي ما بيتا أجان سيفاتو sinage facciatore io ما يريد هذا كريستانا wah Yesus rasa jirta Kristano ya ما لها سويني wah Yesus كأي سو كتاب جرا gafi gawat ya أيه wah Yesus rasa arta Yesus Israel ko hakada dicharta إيه أكثر وانجيلاتو جرا oh Israel ko fa fergametta إسرائيل بيتشا في الجميع جرا atau rako sirri loma سريرا garuu gaafii si gaafadhu Kanatti dhugaa fi Jadi, iya. Okay, Islaamummaa keessaa yoom baate? Amma ji'a saddeet. Ji'a Ji'a 8. saddeet. Yoo akkam umrii ta'e namaan xiqqeesse yoo akkam xiqqaatee umriin ta'e mata 15 yaa jennu waggaa 14 Islaamummaa keessa turte jechuudha. Irra guddin. Irra guddina. Quraanas barattee jechuudha. Ilmoon tiyyataa mata qara'ee. 5 fi 6 qoratee jirta. Madarasaas qaraatee Haga- jechuudha. Tafsi. Quraana haga washamsii qara'eera. Washamsi. Maal jechuudha washamsiin? Maal jedha washamsii maal? Ishii isinii qara'uure. Naa ni qarata qoy hin qarata gana si qarata siifin ol as baasee si qara isaa qoy. Okay. Okay, madarasaa kami qarate? Masgiida qara'i ka. Masjida kam? Biyya keennatti ka.
biyya keessa dhaggeedda asiin ni yaadatta na yaa ni yaadatta mana kana nama beektaa miti guyyaa dhaggeedda gaafattis. Waan beeku. Ayyee nan beektu ishee masjida kami qaraate masjida kami ka safara keessanii. Masgida keenya baatutti qara'e ka. Baatutti maqaan masjida maal jedhama? Maqaan masjida maal jedhama? Warra baatu osoo jira na jiraadha. Warri baatu osoo jira na jiraadha. Masgida ka. Masjida ka. Masjidni Ameerikaa ni jira. Masjida ka. Masjida baatu. Masjida safara keessanii masjida amata kudha afuritti salaatte masjida kami. Ata jechoo si jammar gaafii attamii nama gaafatan gaafii si gaafatan qoy gaafii si gaafatan interview si godhu please islaama irraa dhufteef kabajaan hojjaasa amata 15 islaamaa keessa jiraatte peenxee keessa ji'a 5 jirta waan jedhe masjidi ganda keetii ortodoksiidha hayyee ortodoksii keessa ji'a 7 jirta islaamaa keessa amata 18 ol keessa turte masjidni ganda keetii keessa sagadu turte masjidni san maal jedhama maqaan isaa Atta masgida anka beeku madrasa. Imaamni masjida san sagachiisu eenyu ka salaachisu kan qaraasisu. Imaamni masgida san sala. Nin fida naa himete. Jara kan waraabaa isan. Maal godhuuf? Akkana goona peentee nuti. No peentee miti no. Ortodoksii. No taphaa miti. Naa himi imaa. Seeraan deebisaa. Shayini gartee. Hin jarjarsina am. Shayini quraan si qaraasise eenyu? Ustaaz Suleyman. Ustaaz Suleyman. Suleyman eenyu? Suleyman abbaa isaa. Abbaa isaa yeeta abbaatu abbaa isaa hin jiru. Maal godhate? Egaa peentee ortodoksii ta'e. Hayyee Suleyman. Masjidni safara keessan meeqaa jira? Masjidni safara keessan. Safara keenya masgida lamatu jira. Nuungama irrattis baay'ee masgidni keenya jira. Masjidni maqumaa hin qabu jechuun masjiduma jaamaa. Masgidni atta madrasa masgida malee atta maqaan ibaayoo jira. Ayyee madarasa ati ajaa'ib madarasa meeqaa jira naannoo teessan? Madrasa lama nuungama irratti 3 jira. 5. Okay, shayini guddaan ganda keessanii eenyu? Guddaan beekamaan hayyuun. Shayini guddaa. Amma waa'ee sheetota nagaafatamu. Islaama irraa amas 8 dhuftee za'a 8 teera. Eenyu shayini ganda keessanii hayyuun beekamaan amantii islaamaa keessatti guddaan? Amantii. Okay, Quraana asii baasanii qaraataa qoy. Quraana barattee miti. Quraani beektaa qubee arabaa hunda dubbisuu. Ani haga washamsii bichaa beeka baqa sana. Washamsii waan feete. Qomaanuu sii jedha. Qomaanuu sii jedha. Kuna sannaa jedhan jenna. Okay, kana dubbise bakka tana. Kanuma hin beekuan. Kan. Hin beektu. Qubee afaan arabaa ni beektaa hin beektu. Zuumii keessa barattee. Jadi kakana. Zumi keessatti baranne qomaansii dubbisa haga beekuu dirqama ahoo. Qubee afaan arabaa meeqa? Ammatti waan afaan oromoon katabattee naa dubbisuu deemti laal. Intalo. Harkaan dalagaara. Soole. Qubeen afaan aliif baataa najime aliif baataa jedhime. ألف باء تاء ساء حاء جيم كاء دال زال راء زين سين سدي بقى هي قماسي دبسا جدي ترتيبات إردي جدي أنا نجنانك راسي سوفي أهو جدي بقى أنت عامة قد سد سلام ما كسرتي كان ما بيخو سلام ما مدامي نتلفتي مدام جيها ألف رخاص سوق فتي تموري أباتا دازا جدي فتيس هي أنا برمسا فين رفني بري بقى قافي jadi Islam marah dufte no in barbansan ni kamna barsiisota jira luubota keessa ati deenga dufte wangeela beytu qur'aana islaama keessa turte waan islaama himbe haga baradhetti si deebisuun hanga baratte waan baratte keessa alif baata na jedhu alif baata alif hanqa xumurtotte Annamittiin dhufti as jirti manaan baane hojii harkaa. Nee, duraan TikTok irra seente nusi fide.
dalagaa dubbis jedhi jedhi dhaggeeffana jedhi daf suuta. Okay. Ande kana muluu qara'uuf hin dhufne dirqama be fedha malee dimokiraasii ati dimokiraasii qabaatta hin beet koy waan ni jedhe dimokiraasii miti waan sin jedhe qubeen afaan arabaa qubeen oromoo abacaan meeqa qubeen oromoo qubeen ila abacaan ka zeedi san meeqa qubee meeqa alfaabeetikaalin san okay hayyee qubeen afaan arabaa meeqa qubeen afaan arabaa meeqa qubeen afaan arabaa meeqa qubee afaan arabaa qubee afaan arabaa qubeen afaan arabaa na'am fadheera ta'al imshi kida شوية يمين كده ايش انا بيته كده امبيك كوبينا فانا رباش كوبينا فانا لما موسى دي كوبينا فانا ربا شاني مو ميك انا انا اما ودنا الرام فدي ايه بريده اوكي سجدات ورتيمتي فاتياني بيتا ايه سجدات فاتيا جديمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس إلى الناس مالك الناس من شر التيات البركات الصلوات الطيبات لله سلام عليهن أنا بس إنه جوز no أنا قرآن أنا قراسي سوف مو أنا أما ده صلاة هاي نين كتب الدسيلة يسوع كريستوس بويا ميكافا بويا دوي متى يسوع كخيتي تتي يا دوي نانجتة دوي يسوع كريستوس دعاء كه yes dua ke nan jate da ke fada bodan nan didin Jesus Christus guya me katti dua ke guya sadafat masafa jara guya sadafa on third day so scanit on third day guya sadafat nan jate bokonnan kana falle so yodo fe kam goto guya sadi boda ka fe me kan jaro yodo fe fidi sinjade yoon fide akkam gootaan jedhe dhugamoo yesuus ni kijibe amma waa'ee kijibaatii fi waa'ee dhugaa dubbachuun mataa ragaa fitti ragaa wal biratti malee yaa waaqoo siifin kana yaa waaqoo kiyya siifin kana wanni siifin kana yoo akkas waaqoo macaafa nu muta seenaa cufadhu siin boosaa deem boqodhu dubartiin osoo hin dandeessu abbaa manaa keessan bira dhaqaa nu dhiisa nu rabbashina harri nu baaste kam taana okay guyyaa sadaffaatti jedha guyyaa sadii booda jechuun afaan oromooti amma fakkeenyaan si godha amma waaqoo fakkeenyaaf finfinnee jirtaa jedhu waaqoo ji'a kana guyyaa sadaffaatti mana keeti wal arginu yoo siin jedhe exactly guyyaa wal arginu si hime moo siif hin himne naa himteerta thank you eebbifame dhugaa rabbi wallahi akkasuma waaqoo mana keetitti ji'a kana guyyaa sadaffaa booda wal argina yoo jedhe guyyaa siif hime guyyaa himteerte himteerta guyyaa sadaffaa booda gaafa jette sadaffaa booda ta'u dabalata guyyaa dabalataa hima san booda dabalata guyyaa dabala guyyaan san guyyaa afurii guyyaa shanii guyyaa ja'a guyyaa torbaa ta'uu malaami okay fakkeenya gabaabaa laafaa si galuun godha galgala kanaan saa sadii irrattiin si gartee tiktookii saa sadii irrattiin seena yoo siin jedhe saa meeqa irrattiin seenaan siin jedhe saa sadii galgala kana saa sadii boodaan seena jechuun saa meeqa booda ni beekama saa sadii cenaatu mala qaba saa afur saa sadii dabalata jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti mandara qulqullittii Yerusaalem ishee Waaqayyoo koobinaa ganaa gad dhufte lafa taa'ee Yesuus akkuma qofa akka kee amma lafa taa'ee dubbitee dubbannu kan isa Yesuus Waaqayyoo ko Elohim Eli Elaha Alaha Elo Duwe God Alta Alaha Rabbi Magano Xoso Waaqayyoo Amlaak እግዚአብሔር afaan adda addaatiin isa sabni hunduu waammatu kan afa isa sanatu iyyuu jireenya kee jijjiiruu danda'a malee namni nyaatee dhugu
iddoo ciisuun qabu mana keessa ciisuullee qabu simbirrillee mukarra qubatu qabdi ilmi namaa kunoo waan itti galuun qabu jedhee namni jedhu namni dhaqaa harree sana hiikaa naa fidaa jedhu kun jireenya kee baafusum jijjiiruullee hin danda'u jijjiiree sin beeku waan rabbiin hojjedhu isaan jedhee hojjeteera kanaaf rabbi Yesuus itti amanee waaqayyo koo jedhutti yoo amante jireenyi kee ni jijjiirama hamma kanan ta'itti ati waaqayyo makaakayyuu rammayyuu si gidduu fi waaqayyo gidduu nama biraa jira of gidduudha baasi waaqayyoon giddu galeessummaa qaama kamii malee si uume si argamsiisee si nyaachisaa jira waan ta'eef Yesuusiinis Maariyamis Goorgisi Mikaa'eli Gabrieli abbaa caalis of gidduudha baasiiti anallee akka tasaarama akkatti dubbatu kana akka siif waaqayyo gidduu nan goone waan gidduutti ergaa dabarfadde waaqayyo xumma keetti ani isa kadhadhu jireenya kee jijjiiruu danda'a gaafa. Dhugaa dubbachuuf abbaa caalii koo I love you very very I love you dhugaa rabbi ani jechuudhaan bee isa dursee nu jaallate isa dursee nu jaallate isa dursee nu qabee beekani Allah no Allah dhabiti inni calqaba dursee akkati tuumamtu iddootti tuumamtu haadhaati irraa uumamuuf jirtu hammati baajatati biyya lafaarra teessee fixu inni dura sii ramade suni Allahi ilaahi tokkicha Allah afaan arabaa ila afaan aramaa qafaa Yesuus dubbatu Elohim afaan Museen dubbatu afaan warra Ibruu Elaha afaan warra Siiriyaa konki warra Sooriyaa durii dubbatanii God afaan warra Ingiliffaa dubbattu Du'e afaan warra Faransaayii dubbattudha akka kanatti sunni sun waaqa isa waan hundaa uume sanadha. Dhugaa rabbii nan jaalladha dhugaa waaqa. Ashhadu jedhee deebi'ee dhugaa bayi. Dhugaa nan baa jedhime nan amana jedhi. Akkas godhi. Abbaa caalii maal ture beektaa? ይወዳለው እኔ እሱን ይወዳለው ኢየሱስ ደግሞ አንተን ይወዳል አሜን በልኝ ተንበርከክ አሜን በልኝ እናቴ ትሞት አሜን በልኝ አባቻ ባይን ቀባባባኪ አባን ኮ ፋቲ ኮ ለፈረጅሩ ነጃለቱ ባያቲ መና ኮ ነጃለቲ ኢኑ ኮ ነጃለቱ ጃለለ ነማነትን ምን ጃለለ ሁንደ ኡሜ ኢሰነቲ ሚመሌ አኒ ሲንጃሉሽ نجالت أكونو نامني نجالت كيسوس كيسا وندتي كيسا إنفوت وانتنا بوته وانتي فوتنا تون تمالتو جري هيدو نمان نجالت أبر لغا ربي يعني انتني دبيت أما تلا أماني أنا تورام لغا ربي أما لاجرا متيري أمانتينا نباتي رما متيري أماني لغا ربي أما وامبرا أماني undu masayu beka waaqayyo amma dabarsee nuuf kennutti jechuudha Yesuusin biyya lafaa jaallateedha mitiire isaan irra darbaa jechuudha namatu maal ta'eedha mee amma bara noo isa laali ammati bara noo isa laali malee amma sanaaf Yesuus nuuf dhufee nuuf qalamee nuuf du'ee immoo du'ee ila boolla nama du'ee qabu macaa ila fiiziksii keemistirii ke bishaanitti gaddabalee tasii walee jechuudha mirga baatol been anjette ofii keetiin anjette yooddal isti komediyaanii ko waan siin jedhu ela akkas jedha Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 waaqayyo akkasitti hamma jaallatutti ilma isaa tokkicha biyya lafaaf dabarsee kenne jedhamini eeyyee jedhi biyya lafaa jechuun akka macaafaatti Yohaannis boqonnaa ما دبس يا ابو مال دبس اي وانجيلا بوريفان دبس ما مجاديسي كاتي غوري مال برنا انا ما دوسي ابو راني بس غري فرام واي سيني في دبستي سينا من تاج كريستيانا تاتني مو مالف تو انت انا يا توراتي يو بكيتو نوغالتي اوبسيمي يا ايش دبس ايوه اكثر ما قال يسوع إنن دبسه امين هذا فدان Yesus immoo ana hin qabin ani amma iyyuu gara abbaatti ol hin baane gara obboloota koo dhaqe ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ollan baha jedhe isaanitti anaaf amma isii tana ibsinaan bakka amma kuno akka keessan taana laakiin isii tana ibsuu qabdan malee waaqayyo koo jedhe kuno amma bunwaasi isin dhiisee jira akkas eebbifame baga dubbiste ustaad hafuura bareeda qabdan isin waggaa jedhamte waan jedhe eenyu borifan Yesuus Kiristoos gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo kam jedhe waaqayyo keessan Yesuus waaqaan qaba jedhe moo qabu jedhe
waaqa qaba. Goobas. Ameen. Galatoom. Kana jechu jira. Okay. Yesu okay. Dhagee mucaan rabbashin kaa please. Si kabajnee jirra. Goobas si kabajna. Si jaalana nu dhiisi kaa please. Okay. Yesus Kristos waaqni Yesuusan maal siif taati? Nuufis abbaadha waan Yesus Kristos. Biroo waan biraas waan abbaa kootii fi abbaa keessan jedha. Abbaan Yesus isiniif maal ta'a? Abbaan nuuf ta'a. Abbaan Yesus nuufis abbaan nuuf ta'a. Anaafoo. Abbaatti amaneef abbaadhumadha. Okay, goobas. Waaqayyoon Yesuusan siinii fi anaafoo maal ta'a? Abbaan Yesus. Abbaan waaqayyoon Yesus waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan abbaa kootii fi keessan jedha. Waaqayyoon Yesus anaa fi atii fi obboleettii teenya tanaaf maal ta'a? Waaqayyo mata afaan isheen amante taanaan. Goobas. Anis, atis Yesuusii waaqa tokko walitti qabnaami? Yesuus waaqa ni qabaami? Tole. Akkamitti waaqa ta'a duba Yesuus kun waaqa qaba? Yesus Kristos abbaa kootiin amanaa isin immoo anatti amanaa. Beeke hunda inni isaanii sakki jedhe waaqayyotti isa amana. Jireenya bara baraan qabaata. Beeke amma boqonnaan kun boqonnaa Yesuustu dubbatee boqonnaa kanarratti? Dhugaa dubbate moo dhara dubbate? Dhugaa dubbate malee akkamitti? Waaqaan qaba waaqayyoo koo yeroo jedhu hin kijibe moo dhugaa dubbate? Dhugaa dubbate kijibni hin jiru macaafa qulqulluu. Okay, isin Kiristiyaan Yesuus waaqa qaba jettanii ni amantanii? Namanna. Goobas kanaafuu waaqayyoon waaqa ni qaba? Yesus Kristos waaqa sadii jenne Yesus Kristos ilma waaqayyo. Lakki gabbuu dubbisiin jennaan maaliif gabbuutee dubbisaa? Lola arraba dhiisi anis baay'ee si arrabsa waan ta'eef dhiisi arraba dhikkoo inni nu goone waan ta'eef jechuudha. Silazzi naani sobuu jirta ni kijibu jirta Abbaa Muhammad silazzi wallahi ni kijibu jirta akka malee kijibde. Abbaa Muhammad quraana keessa hin jiru haati Muhammad quraana eessaa fuudhee ergate qoy Allahu Muhammadii kan. Qoy anatu siif godhaa qoy yeroo takka. Silazzi quraana keessa abadan argachuu hin dandeettan. Warri jala kana jirtan sirriitti qabadha. Abbaa Muhammadiin beeku quraanni. Wannaan kee sirriitti sin mul'ata yaa jamaa. Yeroo takka akka kijibde sana ammoo uummata agarsiisuudhaaf beektee ijoollee xixiqqoo ufumaa keessanii waan beektanii ufiitti ijoollee xixiqqoo illee namaaf ta'e bara. namaaf ta'e wallahi in kijibdoota subhaanallah. Mee sirriitti ilaalame yaa jamaa. Ni jedhee seera dhaggeeffadhu. Amma dhaggeeffadhu mee sirriitti akka kijibde sitti agarsiisa. Akka kijibde sitti agarsiisa. Akka kijibde sitti agarsiisa. Abdoo dhaggeeffadhu sirriitti dhaggeeffadhu. فقال إن هذا إلا سحر يفتري نجد قرآن كن فلفل نما برا ورا بيجري نمتي جكون إرجعسني هو ناميش سلزي قرآن كن ناميش سنيت مبارك منك بتشيسي مبارك تقول سيدا منك بتشيسي تاني تالي سيدا كيف تاجر أيو سيدا ولا كيف تقول نندا مته كورا كيسانا رجع هذا الرب سوري سروكيكا أستاذ جدتي وام فيو كانوا الرب سوتاتي منا كان كيسا تبالغي ولتك أبدي سري رفاري مبارك زم جديتي نو بلا چوچن بلا چو ربشينت أكاز أشبود أمال جدامي waan namtichi kun irraa muudhe dubbiseenna waan inni deessa diifiisinii mul'isinii dubbisuudhaaf kun jecha nama malee hin taanee jedha asitti dhaabbatam kun jecha nama malee hin taanee jedhe namtichi kun jennaan rabbiin maal jedhee itti dhaadate bakki inni duduutu salphatiisa kana sagan isa seensuuf hin jiraa jedhe rabbiin namticha kana jedhe kana dhukkee irraa kaasuuf hin jiraa jedhe kakka kan keetii kana argite kakka kan keetii kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti dhaadate ibidda jahannam keessa gallichisiisaa jedhe kama kan keetii kana sii galte kanaaf itti jibdee siin jedhe irratti hin qabini mubaarak Inki jibdee wannan siin jedhe bisa kana qur'aana keessatti rabbiin namticha kana jedhe kana ani ibidda jahannam keessa seensuuf hin jiraa jedhe dubbata isa kana irraa kutteetiin duuba jalqaba dubbisee biraa teessa ayyeem rabbiitu jedhe hin jiru adubbifatanu obsaan eegan an obsaan eeggadha garuu rabbiitu jedhe jedhaa jiru dhukkee irraa kaasa jedhee ka jedhaa jiru awwaltu jedhe malee qur'aanni hin jenne maasalaqa kun fi maal jedha kun maal jedhe maasalaqa kun jedhu gurba qur'aanan beeku bar gurbaan kun maasalaqa kun jedhu bara sitti maaliif guutuu isaa walii dubbisa silaade abdoo
ifama wajjin abdoonis erga dubbisi jedhame ittaman tataanaan jecha qabatee ragaa qabatee yaadde sana Qoy polis abdi qoy. Abdi taragaagge qoy. Ati daa'ima qoy. Taragaagge. Ati daa'ima qoy. Sheekiin fudhaanu dhufee dargaggeessa gara ga'u la argusoo argitu ati daa'ima qoy jettaasa. Hayyee dubbisaati akka hundatti iyyuu. ስለዚህ አባ ሙሐመድ Dubbisaati ufii kan keeti dubbisi. እንጅሩ ቆፋ አመጀለ ነው ሙር Dubbisi ufii kan keeti abdoo dubbisi ufii kan keeti baniiti dubbisi bakka jetti kan. አባ ሙሐመድ ቁርአነ ኬሰ ንጅረሞ hinjiru tan amajala no muriiti nutti nama kuma afursi dhaggeessa dhaggeeffataa jiru. Bakka keessa abbaa muhammad quraanni abjuudha qabannaadha jettee dubbanfalla namarraa waraabame jettee. Gafi dubbisi. አባ ሙሐመድ ቁርአነ ኬሰ haati muhammadis qur'aana keessa ni jirti moo jirtu mata dureen qabannee gara mana kanaa wajjini namticha kana dubbisee dhiiti mee itti haasebe afaan inni beekuun dubbisee isitu fide dubbisee dhiin qur'aanu bakkuma sana dubbisu haati diidame beeka awwalee musammaa beeka mubaarak musammaa beeka abbaa muhammad dubbisi abdo isa guddisaan yaa jamaa aisheeki isin isa guddisaan yaa dubbisu bakka san kanaafuu amman kan jechuu jirru abbaan muhammad qur'aana keessa ijiramu dubbise sa usli sagar ka jedhu san dubbisi innaamsi dubbisi innaamsin abdo innaamsin mubaarak naamsin jiramoon jiru mubaarak naamsin abdo abbaan muhammad qur'aana keessa jiru nama abbaan isaan beekamne mubaarak diga keeti jedhu mubaarak naamsin mubaarak absin mubaarak bani olbani olbani mubaala siin jedhe bakka san Museen abbaa qaba. Waaqayyo jabaadhu nama waaqayyo ani narratti turanii ani abdiin itti horadhe deebi'ee gaaffii gaafachuu jalqabe. Erguma amaneeyyuu mucaan kun nama waaqayyoo ta'uuf hin deemu jedhanii narraa fo'atanii mucichis narraa fo'ate achi booda as dhiyaadhee ji'a sadiirraa as jechuun kan gara liivii kanneen dhufee bakka garee shaadaa kanas jalan deemaa ka warra beenxis jira ortodoksii jira jala deemaatumaan caqasa jisaas jedha tiktookni kiyya kan dura maqaan ittiin banadhe deebi'ee dheengadduun warra ashoomee jijjiiradhe jisaas jedha hin seenaa shaadaa garee shaadaa kanarra seenaa erga seeneen booda ammoo dursee gaaffii gaafachuuf ni deebiin waan deebiin nutti maan jennaan yoonan jedhuun nama guutus waaqa guutus jedhe gaafa waaqa guutu jetteen dubree mariyaam irraa dhalatu kaaddeerta gaafa nama guutu jette waaqayyoon ta'uu dhabuu isaa kaaddeerta kanaaf waaqa guutu nama guutu okkoo waaqa guutu nama guutu ka jennu macaafarraa ragaa yoo nuu kenni ani ragaa kennuu qabna nuufi maakaa bakka ragaa inni jiru okkoo inni gamanarraan deebisanii karaa biraatiin achi dhaqii dubbifadhu jedheen hin jedhamu guyyaa sadi boodarra kiyya kun guyyaa sadi kanaas maqaa jiisaas jedhullee irraa kaasee maqaa kiyya akka ganamaatti hin deebi'e gaaffii achi garagalchee gaafatu danda'e irra caalatti paasteera jedhaniituma waliin shambaarambaa jedhaa turre kunoo tarree isaan mana bilbilaa ture iskiriin godhee kunoo gurbicha tokko fotoo shut godhee fi erge waan waliin dubbanne waan ajaa'ibaati. Sagalee inni naa qabe ibiddaaf deemta ati bar jireenya bara baraa irraa hin bu'ini naan jedha. Hedduu tokko golfee maal akka godhu bicha duuba adaa'in illee ijoollee protestaantiitti hime hunda isiitittu. Himanii dhufanii as jala dhufanii na laalu amma kunoo garee kana jala ofiin barreessu cal jedhaniituma na laalu. Yoo nan asirraa gadi bu'u imoon kiyyalleen iyyaa WhatsApp narratti naquu FB narratti duudu mucaan maaloodha maye eega goote keessaan amane gubbaa kana dhiisinaan jedhan andidee tasfaa kutee jennaan asirratti shaadaan galinii fi jarri sunniin sareedha kunoo ergeeraa fi bakka kabajaan hin jirre maa dhaxxanaan jedhan mi'oon sobeechirraa na himu bakka kabajaan hin jirre garee shaadaa jedhamtu san jedhamaaf deemte. Achi bira maaf dhaxxanaan jenna bar bakka gaafiin itti deebi'uun jedheen sagalee qabeefi jennaan maarree gaafiin nuu deebisuu kan isin dadhabdani wangeelarraa nuu deebisuu dadhabdani wangeelarraa bar isaanirraa argadhee deebii hangaruu waan isin gaafadhe san qabu en jedheeni ittumaan too'e eega